biyya kan kee dhiiftee filattee kan ormaa saaraa qaxxaamurtee ni ceete baargama. Baaragama ceehuuf ni kafalte aarsaa kan haqa sirraa hin qabne lafee kan kee cabsaa qaama nagaan baatee taate godaannisa. Nama shaniin baatee taate nama lama awwaalchan arganne dhagaadhaan marfamaa wanna isin taatan yoom himamee dhuma. Nama kenna quufe qurxummiin galaanatu ni deebi'aaf eeydi haati abdiin kuttu. Kan jiruuf birmadhaa kan dabreera biyya ormaatitti meeqa hidhaa jira ijoollee su'uudis kan biras hadaraa. Abshir akkanallee taatu gaaf tokkoon dhaqqabdaa kan qabeenyaa olii har'a fayyaa qabda. Jireenyi biyya ormaa yoo si dhoogge ciisa yoomuu abdiin kotiin ni baata barkeessa. Dhiisi jecha namaa yaa moggaasu kuma yoo maqaa jijjiiree siin jedhe shaqaalamaa gaaf tokko kun hundiyyuu darbee seenaan dubbatama. Naa nyaadhuu hin beektu silaa haati ormaa na gargaaruu diddeef kan si aaru kuma. Siin hubatu firris jiruu biyya ormaatii erga biyyaa bahee bar waggaa 8 ati garuu 20 kaayyattee 80 kennitaa kan kee irraanfattee hawaasa gargaartaa wi miskiina koo eenyu si hubata. Galatooma like share complete gochuun dagatina akkasumas tajaajila nu kennu kaargoo ta'es waan kamuu gara biyya arguu barbaannan heloo jedha lakkoofsi keenya duwwaa 56455 ana Miftahadha. Assalaamu alaikum.